Harkifuuni akkam jirtu wiirtuu miidiyaarraa oduuwwan gaggabaaboo guyyaa kanaa qabanni isiniif dhiyaanneerraa oduu waliin ansittiin ajjiti. Naannoo Oromiyaatti duulli hojii kunuunsa biqiltuu ashaaraa magariisaa eegalame. Biiroon qonna Oromiyaa hadharraa eegalee duula kunuunsa biqiltuu ashaaraa magariisaa labsuun kan yaadatamudha. Haaluma kanaanis har'a magaalaa Jimmaatti duulli kunuunsa biqiltuu ashaaraa magariisaa eegalameera. Magaalichatti gandoota adda addaa keessatti hojiin biqiltuu ganna darbee dhaabbate kunuunsuu duulaan eegalamuu ragaan waajjira kominikeeshinii magaalaa Jimmaa ni mul'isa. Meeshaaleen kontiroobaandii birrii miliyoona 284 olitti tilmaamamu to'annoo jala ooluu koomishiniin gumruukaa beeksiseera. Koomishiniin gumruukaa onkololeessa 29 hanga 35tti hordoffii taasiseen meeshaalee kontiroobaandii gara biyyatti seenuuf ture birrii miliyoona 224 akkasumas gara alaatti ba'uuf kan ture birrii miliyoona 59.7 waliigalaan birrii miliyoona 284.5tti tilmaamamu dameeleesaa garagaraatti to'annoo jala oolchuu beeksiseera. Meeshaaleen to'atamanis uffata boba'aa, beellada elektirooniksii, buna, qoricha konkolaataa, meeshaalee bareedinaa, meeshaalee waraanaa, jimaa, qoricha sammuu hadochuu, zayitii nyaataa fi maallaqa biyyoota garagaraa ta'us himameera. Barattoonni midhaan sassaabuuf gara maatiitti akka deebi'an murtaa'e. Barattoonni kutaa 5ffaa ol baratan kanneen naannoo midhaan walitti qabamuuf gahee jiraatan midhaan gahee walitti qabuuf gara maatiitti akka deebi'an biiroon barnoota Oromiyaa beeksise. Biirichi ibsa kaleessa galgala kenneen waqtiin kun waqtii oomisha walitti qabamuu ta'uu fi roobni waqtiin alaa roobaa jiraachuu ibsee isaasa midhaanii uumamuu malu hambisuuf barattoonni naannoo midhaan walitti qabaaf gahee jiraatan gara maatii isaaniitti deebi'uun akka walitti qaban ergaa dabarseera. Manneen barnootaas kana hubachuun barattootaaf ergaa dabarsuun wayitii barnoota sababa kanaan qisaasa'ee bakka buusuun akka qaban biiroon barnoota Oromiyaa dhaameera. Harargee Bahaa aanaa Gursuumitti namooti nu beektota dawaa isiniif goona jechuun namoota 28 irratti miidhaa qaqqabsiisan to'atamuu isaanii poolisiin beeksise. Gochi goyyomsu kun akka lakkoofsa Itoophiyaa ji'a hagayyaa bara 2015 aanaa Gursuum Araddaa Odaa Nagaa keessatti akka raawwatame ragaan poolisii godina Harargee Bahaa ni mul'isa. Shakkamtoonni ammaaf maqaan isaanii hin eeramne sadii aanicha keessatti dawaa Habashaa isiniif goona jechuun namoota irratti miidhaa qaqqabsiisuu itti gaafatamaan kominikeeshinii fi miidiyaa qajeelcha poolisii godina Harargee Bahaa kan ta'an koomaandar itti Tolosaa Goshuu BBCtti himaniiru. Gochi raawwatame kunis namoonni dhuunfaan nuti beektota dawaa isiniif goona jedhanii namoota wal dhibdee lafarraan qaban, wal dhibdee jaarsaa fi jaartii gidduu jiru akkasumas dubbii mana murtiirraa qaban namoota 28tiin dawaa Habashaa isiniif goona jechuun goyoomsan jedhan. Namoonni kun falmii mana murtii akka mo'attan goona jechuun maallaqa miidhamtootarraa fudhachuu himuunis seerri qabatee jiru sirraa hambisna jedhanii waan kanatti fayyadamuun uummata goyoomsuudha jedhan. Gocha kana raawwachuun kallattiin kan hirmaatan namoonni sadan miidhamtoota 28 irraa tokkoon isaaniirraa qarshii 200 hanga 1,000tti fudhachuu isaanii kominikeeshiniin aanichaa obbo Tolosaa Goshuu himaniiru. Shakkamtoonni sadiin dawaa Habashaa beeknaa, nama maraatii ni fayyisnaa, nama rakkoo qabu ni hiiknaa, nama himata mana murtii qabu immoo himannaasaa akka irratti hin milkoofne ni taasisna akkasumas namoota wal dhibdee mana keessaa qaban immoo namni sun akka inni maraatu akka inni jaanjoo goona jedhamee warra dawaa Habashaatti fayyadamuudha jedhan qondaalli poolisii BBCdhaaf yaada kennan kun. Miidhamtoonni gocha shakkamtoota sadeen kanaan dhukkuba sammuu fi qaamaaf saaxilaman jiraachuus kan dubbatan koomishinarichi amma irratti namoota 28 keessaa 9 miidhaarra gaheeraa fayyuu isaanis himaniiru. Namoota 19 hafan immoo deebisnee fayyisna jedhanii araddarra taa'anii dawaa adda addaa dibanii namoota kana tajaajilaa jiran. Kunis poolisii waliin dubbatanii poolisiin yeroo baatii tokko kenneefii jiras jedhaniiru.